shaada sillaasee moo kanuma isa tokkichaa qabsiista silaa ta'e yani isa kana barbaadedha. Laa illallah. Sillaasee dhiibnee deemnee boonu himaa namatti ergina maa ofiin dhiibnee baani. Isa tokkichaa taanaan rakkoon qabu isa rakkoon qabu isa santaan. Mee kalimaa amma dubbatte shahaadaan isfiisaatti dabaltu amma. Jedhi mee akkam jettee qabsiista lakka akkasimiti akka jettee shaada qabsiistu nutti ta'intu malee awwa akkam jettee qabsiista mee shaada. Lakki abdii gaafate amma kan sillaasee dhiyeet tokko laa ilaaha illallah jetteetti nisfi duwwa biraa fi. Naagala kakasir akkam jettee qabsiista awwe. Isa kana warrumti warraan qabsiise yoo na eeyyaman malee dubbachuun hin taane isaanirraa eeyyama fudhaa. Rakkoon qabu fuuldurumaaf akkati itti qabsiistu barraa mee akkam jettee qabsiista mee ashhadu an laa ilaaha illallah jedhi mee akka jettee qabsiistu san. Ashhadu laa ilaaha illallah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Bas. Ya salam, ya salam, ya salam, ya salam. Akal. Qabsiisa akkatti sirrii jirta. Bitakhfiif yaani. Qabsiisa harta sirrii takka taana. Akkas. Wallahi nu. Ofiifis asumaanu moo aaroonfattee taatis ishii. Ani Abu Xaalibis nan fakkaadha bar. Nan qabsiisa. Islaamummaaf nan tumsa garuu akka isaan qabatanii nafu nan qabadhaan dhufe xiqqoon tura mal. Ya salam, ya salam, ya salam. Ani maqaa kee lafa gooten see Abu Xaalibis moo dhugaati lakka. Waan naatti dabalii. Okay. Mani kana leen dhabne subhanallah. Waan na Isaa dabalii jedhu. Waan na Isaa yoo biraa fi rakkoo qabaa? Yaa rakkoon qabu garuu yoo jette beektaa isas beektaa? Nan beeka maafa wallaaleyan. Jedhi mee? Ahaa mudiin kees hin baasu barabdi. La. Mudi dah miti ber, mudi miti. Jechuun beekuun makee ilaaluuf malee. Waan afaan hin dhugoomsane kalaas xumuree bar. Mas ilaafu waan jedhamu barbaachisu jettee bar wallahi waan isaa yoo biraa dhiiftellee rakkoon qabu bar xumurte. Ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah jennaan allaqe ko. Waan isaa itti dabaltee dabaluu baattee isnoo eesii miti yaani sun dirqamaa miti yaani. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله جنان وأن عيسى وأن موسى وأن إبراهيم وأن إلياس وأن يوسف وأن يونس كل ساعة جل رمضان كل ساعة جل رمضان لا إله إلا الله محمد رسول الله جنان عليك warri afan hundi achi jala ramadaman sababiin isaa ergamoonni hundi islaayuu namni kan islaamummaa seenu la ilaha illallah muhammad rasulullah jechuudhaan islaamummaa seenu namni islaamummaa seenaan immoo hundee jira hundeen islaamummaa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah jechuu erga ta'eeti namni kana jedhe immoo arrabaan jechuu baatus keessa isaatiin nabiyyoota hunda isaanii dhugoomsuudha yaani yeroo jedhu nabiyyoota ta'uu isaanii amanuudha atillee beekta qallaqe warri kaan hundi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah jarar ramadama hundi isa wanna cirra afechi jara ramadama sababiin la wa anna isa wa rasulu irratti xumura shahadaan malee utu sanarran gahin hin xumur achirra geesse kanaas mee akkam jedhama inni isan beektu kaat warri jedhanii anin jedhu wala warri jedhan garuu wa anna isa wa rasuluudhaan itti fakkaata mitire wa anna isa rasulullah rasulallah akkas jedhu warri jedhan ana jedhee miti dhaggeeffadhu ana warra jedhanii sitti maa jira ma jettee bara lama maaltu jira yaa gaduma ofii jenne akkasitti qabatama shahaadaan siin jedhaan jira baraan homa jedhan jedhee nagaan jiru akana miliyoon nagaan jiru bar isa argiteetiin kan isheen dooddeetti deebi abdii hawwan shahaadaa qabachiisaa jirti moo akkam akkam abdii bar xumurameeraam dubbiin
Na isiin Abu Talhaa bara afaan Oromootiin guyyaa Rabbi irraa shaadaa jedhaa olti wallahi afaan Oromootiin nageenya ma Rabbiin tokkichuma Yesuus ergamaa Rabbiiti guyyaa irraa shaa olti Muhammad illee ergamaa Rabbii Rabbiin tokkichama isa ammayyuu nan jedhaani. Rabbiin tokko akka ta'e nan jedha ammayyuu bar. tokko malee hin jiruumi. Rabbiin lama hin jiru maali paartiidhaan hojjetu Rabbiin tokkicha bar. Lagaa jiran awwal. Nabi Muhammad ergamaa ta'u. Nabi Muhammad ergamaa ta'u na nama naan. Khalas xumuramte ka dubbiin. Rabbiin Abu tokkichuma Talhaa du'a. isinin salaatti bara jechuun isa waan maaf malee asirra ol hin baafu malee. Ikhlaasa dhoksiti. Ndo jedhee suuta ibadatte tumaan. Akkas. Tasubbii sana ni danda'u malee nan salaata bar. Bishaan ganama sanirri barraa ka'u xiqqoonnoo ta'e malee isin. Bishaan sodaata jechuuf gaa miliyoon nan arrabsinati arraba dhiis. Bishaanii waliin sodaata. Bishaan hin daayitaa yoo sodaattu kan argaa siiba. Amma nan beekaa waan ati deemaa jirtuuf. Maay boonati bishaanii wal jaallanna. Saba kana barsiisee tokkummaa waaquma tokko kana mee barsiisi ittimnee dadhabne itti himee yeroo takka. Si jaraa caala dhaga'u beekta sagalee kanan fedhu. Ani bakka ustaazonni jiranitti afurri naan baay'atu barnaan sodaadhaani. Miira keessa galii takkatti. Hin jiru asamma Abu Talhaa malee namni tokko hin jiru ustaazni. Ustaazonni hin jiru. Maal ustaazonni Obbo Musaadha maqaa irraa jijjiirree jirra. Abdiilleen waan ustaazaa miti obbo Musa jijjiirree iyyuu. Ustaaz abdiin kun akka cimuu ta'e jechaan nageenyaan. Irraa kaafnee irraa sodaatiin irraa kaafnee irra. Akka cimuu ta'e maal anti maal jechuun. Ani ustaazaa miti sodaatiin ustaazonni hin jiru jedhiiti laal akka ofitti mila ustaazonni as hin jiranii jedhiiti lallabi. Manoo cufadde yaa. La. Ati bakka guguddaa miti bakka itti lallabdaawwi waaqummaan kun akkami sadi ta'ee sadi ammoo yookaan walitti tokko ta'e yookaan tokko godhi yookaan sadi godhi akka galuufitti. Waaqayyo sadi hin jiru miliyoon maal taateet? Jarree isaa fidarre? Eeufaa? Kun warri gara ollaa kenna kana warri mana banatu abbaan waaqa Yesuus waaqa ilmi waaqa jedhan walitti yoo jedhan ammoo tokko jedhan. Lakki amma ol diigaa jiru gara tokkotti deebisaan jiran irra isaan humtu gadi buusaa jiru. Waa'ee sillaasee kun mataa nu nyaate kaanserii taara sammuu dhala namaatti dhiisaa jiru. Hawwi shaatisa kam salaataa jirta uddee? Masi booda deebite ati anaaf Ani booda hin deebine wallaahi hojiitti hin deebi'a biiftiitti man jira qabsoo. Waggaa darbe waa'ee sillaasee kana karaa imoo lama taanee bu'aan turre nuyi deebi'ee sii gale moo? Nama habiibti ani rabbi tokkichatti amanaan jira alhamdulillah. Dhiistee sillaasee? Maayini sillaaseen jira uddee ani waan sana hin beeku rabbiif hawwi waaqa sadii tokko lama hin beeku ani. Hojii madaamii irra oollee jara sadan kadhachuu dadhabne boo maal tokko kadhannee ramnallee itti dhiisne bar. Yoo tokko kadhattee tokko dhiiftee si komatu jara. Waaqayyo hinaafaadha jedhanitti kaafanne. Waaqayyo hinaafaadha jedha bar. Waaqayyo hinaafaadha dha? Abbaa moo ilmatu hinaafa laata? Ma abbaaf ilmillee walitti naafu? Cubbuudha. Hinaafaadha jedha ani waaqayyoodha. Nama biraatiif hin kadhatin ani waaqayyo keessan waaqayyo hinaafaadha jedha. Waaqayyo keessa waaqayyo hinaafa. Abbaa moo ilmatu hinaafaan jedhe baru Miliyoontu beeka. Isa keessaa hinaafu miliyoontu beeka. Abbatu inaafa jechuun jarri ammoo isa inaafsisuuf ilma kadhatti. Abbaan ilmatti naafaa? Abbaan ilma inaafaa warri peente ammoo abbama kana yoo inaafnu yoo jedhanii ilma kadhataa bulan halkan. Abbaan eegalanii xiqqoo isii abbaa achi gubbaa ka jirtu jedhanii gadi qanii ergasii abbaa keessaa gatanii Yesuus ima qofa itti fufan. Hafuura qulqulluu santuutiin fa'aa jarroo yoona iyyuu. Jarroo wal galaafattee iyyuudha kayoona. Ma jara walitti tuqee ilaalaa jira. Kanaaf hojjaan dhorginaa minu osoo asirra jiraachuu waan wal fixxe. Ani immoo hafuura garaana nyaate bara hafuura irraanfatanii jiru samoon.
Ani yeroo baay'ee hiriirallee bahee fi na gargaaruu diddanii baay'ee. Amma abbaa fi ilma qofaatti deebi'ee jira. Dhugaa nama maqaa hafuuraa kaasu argee hin beekan. Waaqayyo hafuuraa kan. Takka namni hafuura kadhatu hin jiru gara sirraa hafuura qulqulluu. Sammuu ani abbaa keessa abbaan na keessa sa'edhe sanaati achitti rakkatanii hafuura keessaa baasaa jiru natti fakkaata bar. Hafuurri achi keessa illee hin jiru mira. Hin jiru kaachittis immoo dhaqee lama ta'e waan isaa siin galu. Mee dhugaa himee hawweeti duraan tokko keessaa kadhattamu waluma qabdee kadhatte. Duraan walumatti qabeen kadhadha kaan Yesuusuman kadhadha malee waa'ee Sillaasee maalitti hin beekaree amma waa dhiisime abbo waan garee shaadaa kun nuu godhe moo rabbi isaa naa eebbisu. Waa'ee Sillaasee kana baay'inaan hin beeku ani. Abbaa yaadattuu yaate Yesuusuma kadhattee rafaa turte dur. Abbaa maala yaadadhaan akaakaa yaadanne barra bidiifa manaaf haa godhu. Wantani garana nyaate amma gara shaadaa kana dhiisee yeroo takka karaanis dhugaanis jireenyis ana malee hin jiru dheeshii katabamte sana bichaan dubbisarra deddeebi'ee yeroo macaafaban sana yaaddoo natti ta'e. Bakka sanatti si dhibe malee wanni biraa sii galeeme? Wanni biraa naa galee. Ani waaqa ammoo bakka inni hin jennetu immoo mataan ani immoo waan lamatu mataan nyaateen bar wangeela kana keessaa masii. Tokko abbaa ilma hafuura qulqulluu isaan sadan waaqayyoo tokko yoo hin jedhinati kiristaana miti beeki. Kana beektami? No abeetti duunee banna malee waaqa sadiin jennu waaqa tokko qofaatti. Injiru immoodhaam isaan sadan waaqa tokko kan jedhu wangeela keessa hin jiru beekigaa. Eessaa akka fidanii wallaaleyan. Akkasuma immoo Yesuus. Yoo hin jedhin illee kiristaanummaa keessaa baatan kaakam goota. Wangeelli immoo hin jenne kaa. Nama achi dhaqee fidee dhufee jira moo sila? Moo nama waaqayyoo taasisee jira akkasilee? Hin beekan asumarraan sadii tokko yoo hin jedhin kiristaanaa miti jarri sadiin wal keessatti waliin hojjetu waan tokko godhuu wayita tokko kadhatan illee julmamatti akka waan kadhataniiti jedhanii asirratti maal kun waggaa mara falmaaranii waggaa dheeraa asirra jiran. Isuma iyyuu tokko immoo jedhan yeroo dhalatu yeroo Yesuus dhalatu immoo tokko miti ka ammas achittis dhaqanii diigamanii bar. Abbaan hin dhalannees hin jedhu machistis immoo. Wal keessa jiru jechuun wayita haga dhalatutti wajjaan bayan kan jechuun gaafa dhalatirraa waaqataa malee yeroo ulfaasan nama jedha eegarii. Yeroo garaa Mariyaam keessa jiru yoo waaqummaan isaa guyyaa tokko irraa adda bahee hin beeku waaqummaan isaa keessa jira jedhan. Yeroo ulfaasan illee moo? Eeka akkasitti baradheen. Indee yeroo ulfaa garaa keessatti waaqayyo ulfataanan gaa dubbiin wanni martuu badeera. Namummaa isaa keessa waaqummaan jira yeroo ulfaa sanaadha. Namummaa isaa keessa inni jiru sun abbaadhaan moo yoo itti lakki abbaan hin dhalanne jedhu. Ma waaqummaadhaan tokko jedhanii mire abbamatu ulfaa'ee akkas ta'e. Lakki abbaan bakka dee'umsaa bakka dhalachuu fi bakka du'u sanatti adda yaa'anii bar. Fakkeenyaaf yeroo du'ellee guyyaa sadii yeroo boolla keessa jiru san waa'in du'a san keessa jira yoo jedhan sunillee gaafii biraati. Jira jedhan. Du'a masan keessa boollatti moo? Dhugaa rabbii yeroo tokko ofirraa adda bahee hin beeku jedhanii yeroo du'us yeroo dhalatus waaqummaan isaa keessuma jira jedhanii. Gaafa jalaa badee sanoo waaqaatu jalaa badee moo mucaan daa'imni jalaa badee. Waa'in keessuma jira gaafas. Waltaaniituma badan akka sabaatti wal gargaaranii badan. Waaqayyootu haadha jalaa bade. yoo dhanna qaban sana hoo kadhanni qabamee muramee irraa gatame sunis waaquma moo akkam? Inni namummaadha jedhan inni murame sun. Bakka san namummaa godhaa irra taraa bakka kana. Oi hawwi wanti murames jira keenyuma keessaati kun. Astaayitii goonoo fi miliyoon. Bakka kana astaayitii godhan namummaa godha walii galii namaa godha. Achi gatii magadi buusaa bira darbaasan. Mallattoo gaafii irra kaaya. Mallattoo gaafii irra kaaya bira tara question mark. Bakka muramee hoo jira yetti masiin keenyuma keessa jira. Keenyuma keessaati dhugaadhaa immoo qalladhaa jirtan. La beekaan itti dabalan masii miira keessa si galchuu fi wanni murameen jiru jallisetti. Wallaahi marraan beeku. Anillee hin dhageenye lakki beekaan jettee wiin fa'a miira keessa nu galchu. Astaayitiin godhameera waan ta'eef hin ibsamu. Namummaadhaan bakki sun takkatti namummaadhaan waan biraa jedha malee kan ammaa waaqummaa ittiin dabalee naachitti.
ani yoo kan na dhibe yoo tasuma kaaddaan hin baane taate Yahudaa akka qarshii 30tti gurgurate san akkamitti waaqa qarshii 30 gurgurataan na dhibu jira. Moo foon isaa gurgurate. No birri mana argamtuuf yeroo san mallaqumaaf jedhaniitu. Ani immoo Yihudaa masana waaqessuu ture hin jedhee bar. Yihudaa isa dandeettii isaati waaqayyoon gurgure san. Innummaanuu nama akkamii ka waaqa gurguru. Isatu jabaadhaan jedhee an bar jabinuma isaatiif isa waaqessuu ture beekte. Seenaa isaa kanarra deebi'ee googil godhuu qabaa yoo har'a booda. Of ajjeeseedhaan malee silaa jiraate hin du'eedhu. Birri isa nyaate bosoo nyaateen du'e. Bakka tokkotti ittiin lafa bitatee jedhu. Bakka tokkotti immoo maal godheedhu maal wal dhiitame boowwaamti isaa siin galu. Iddoo tokkotti Yihudaan kun of ajjeesee iddoo tokkotti immoo Yahudaan birri akkanatti itti waaqatti gurguratan akkanan godhu kun oduu diinaati malee hawwi. Birri 30 yeroo sana baay'eedha moo gatii isheen xiqqeesse garuu maaliif? Warri baasuu jirtan tokko tokko barreessa. Jamar birri 30 maal bitti hawwi seexanuma dogoggorse ta'e malee. 30 yeroo si kuma dhibba ammaati maaliyoon maybe. Sharafni meeqaan jiram? Doolaara gurgureef deemtaati. Qarshii Yesuusitti gurguran immoo qarshii shamarran kiristaanaa turre guddoodha. Waan ta'e ta'u jijjiirree laalla mallaqa kan amma. Qarshii shamarran kiristaanaa 50 mitiire birrii 20 ol caala. 20 ol caala. Shamarran kiristaanaa maal jechuun abbaan karakkaree 30 isin dhabusaas. Akka namni afaan jabaatetti. Abbaan karakkaree 30 isin dhabu. Afaan jabummaa si beeksisa. Haasa'uu danda'udha malee. Gatiif jennee waliin dhabnu dhugaadha. 30 shamarran dhaba. Amma 30 deebisuu qaban nama jireenya illee qaala'ee jira biyya keessa dalagaalleen dhaabatteerti akka duraanii miti biyyoota ambaa kana keessa. Birriin qaala'ee dhugaa biyyatti bari hin jiru. Hin jiru eessaa fuudhan akkamitti namni birrii 50 baasa 30tti haa deebi'u wanni hundi. Saantiba shanuun baasanii ammamaa. Maaltu bitaa yoo? Dogattee kolfitaa kolfi ol baate. Mana sheer godha mana 6,000 qofa sheer gootanii gamma hagana hunda kolfitanii. Taaptaa beebi sheerii gizee namni isaan kofalchiisa taaptaa beebi sheeriin gootu ijoolleen ta'e. Dagattanii tumii jettanii osoo sheeriin goone man booda lallabuu jennaan waan xiqqoo masiisan seeqachiisuuf malee. Qofla qofa miti beekaa barnoonni illee keessa jira waan kana. Waaqatu ol baay'ee kana fa'aa amma kana dura dhageettanii akkami waa'een ol baay'ee gara keessa ta'a abbaa fi ol keessa seenee gaafa du'e reeffa san keessa waa'een ture yoo siin jedhan amma maal jettee rifattooti. Danaggattee lafa dhooftoo afaan Amaaranyyaati. Hanqan dhadhee hawwii irraa gaafee qaba hawwii. Waaqa isaa du'a dheessee daa'imummaatti jalaa badaa ture san immoo dubartii garaa isii keessatti waaqa baadhattee ji'a 9 deemteen turre jabdu. Dubartii taayyaata ani koo Yihudaanuu jabaadha siin jedhaan jira bar ishee deesse sanaa miti. Mariyaamtu jabduudha ka. Hawwi harka walirra qabachaa malee giiftiiti yaa mistira hunda gadi guuriin ishee keessatti qaba. Bakka itti gallu hin qabnu jedhiin masi bara hawwiin miira keessa galtee dhukkee kaasaa jirti bakka itti galtu laalladhanii. Mistirri maaliif boo warra wangeelaa affase gidduu jirra bar. Qaata dho'isinaan dadhabne ciraa ganna qaadha wanni galaa galu hin hambifnadha. Dho'isinee dadhabne bar dhugumaan gayyoo miidhoo kata. Dhaloonni dhaloota qubeefi. Inde waan biraa jal'ifnee yoo jenne bakka waan ulfaa jedhanii. Shamarri pheenxee zalamaan warrabsanii maal isaan goone ufnee teenyee bira haasofnee maaltu jalaa isin gubanyee baran. Maal waan ragaa hin qabne nuyi haasofnetu jira garuu waan haasofne keessa wanti ragaa hin qabne waan jiru natti hin fakkaatu.
Ragama yoo qabaate akkami waa hin ulfaa'e jedhan isaan kun sirriidha jalqaba ragaan osoo jiraate kana maal jechuuf jedhan. Waaqayyo dhalate jechuun ikkoo dhugaa rabbi ani jechuun seerumti biyyatti gaafachuu qabadhe yaadee ture bar maal waaqayyo akkamitti dhalata? Anamma hiriiraan bahuu deema hiriiraan hanqin teessee irratti hirmaadha. Nabiyyi rabbiitiin qarshii 30tti gurguramee eeboo bira darbanii maal godhan jettanii hin arrabsinaa hoolaa hin jeyinaan inni hoolaa miti yootiin hiriira ammayyuu gurgurame jedhaa tumanii dhidhiisanii booda waaqessanoo tumanii dhidhiisanii booda waaqessan maal jechuu Khala isa himatu miliyoon. Khala isa himata wayii tokko banaa oolle. Ayya. Manichis Yesuus Kiristoos siif jecha du'ee jaanii fakkeenyaaf yeroo san cubbuun gaa sababni addaa machirraa bu'uun argame akka macaafaatti dubartiin ciniinsurratti ni rakkattiidha abbaa manaa ishee akkas taatiidha dhiirti immoo hojjettee dafqitee bulti hajjaa immoo abaarsi gaafa san ta'ee jaanii mire. Abaarsi dilli kun kan Yesuus du'e bilaashuma du'e moo Yesuus kun abaarsa dila san kan ofirraan kaasin kan utus tatteenya nyaachuun nun deebisin akkamitti Yesuus kun akkama bilaash du'a isiniif du'e jaanii nu lallabaa turanii wanni kun bilaash ta'e beektaa dhiigni isaa nu shawwadan ciniinsuun maali ija mukatti nuti addaama waliin nyaanne irraa maaltu nu galche sila nuyi addaamiif nuyi gudduu waggaa meeqa jira yooma wajjin teenya nyaanne maali sila Yesuus nagaa buusuu dhufe jedhan erganni asirra deeme asimiti kan namni wal fidnee waraanni addunyaa meeqaa fi meeqa irratti namni lafarraa wal xarage yoom nagaa fide erganni dhufee deeme booda. Billaa inni fidee Israa'elitti kenneen Israa'el nu xaragaan jirtu dhiiga miskiinaa dhangalaasaan jirtu nagaa isa kamtu dhufe boo nagaa maantu jira miti nagaan hin jiru ilaa yoomal qiyaama. Dubbanne finna moora jiran waan jiru maraan haasawin. In finna boo yoo duune hin beennu ittoofi. amma isin dhiiga isaa san bilaasha godhuu yaatanii hawwiifi miliyoon. Maa dhiigichi silaa jannatatti sin deebisuu dhufee naannoo jannata keessan jiru hammaama madaamii keessan jira jannata sakamitti na deebisa. Dhiini bismaaraa fi maal maalii kabaa isa sun piraanki maa godha. Piraankiin jira bara sana natti fakkaata piraankii wayiiti bara. Hawwi dhiini jannata si galchuudhaaf dhangalee hammaama madaamii si geesse. Hammaama madaamii duuba abboo dhiisimee dhugaa rabbii jannata jedhu. Jannaticha hammaama madaamiiti ta'e hin beekuun taree ganaa nu geessate ayidoonno dhugaa rabbiin bee. Sanuu barka mata bashaadhaan madaamiin mataa keessa dhooytu dubartiin peentee waan Yesuus naa ta'e moo jette. Eeka madaamiin mana kana keessa kaachisaa ooltee galgala duutuu ishee kilaasiitti galteetu waa Yesuus naa ta'ettee iyyaa bultiin kanneen akka yeetifa. Waan isheen taa'utti rabbiin malee namni beeku hin jiru mana kana keessa. Namni fayyaa qabu guyyaa tumamaa olee galgala galateeffata. Waan inni naa ta'etti maaloo itti galata isaa itti. Miindaa jeessa jedhanii kan laannee yoo nama daamiin hin laannee fi bar. Dirqin salaatu jira barta hawwita adda safaa gaaf tokko madaamin dirqin salaachiftee bara osoo isiin hin fedhin achirra kaatee tiniin wanni akka Yesuus jiru. Eessa badde isheenii? Salaata dhugaa gootee jechuun badde na fakkaate. Masgiida illee deemti badde. Hawwita adda saamoo? Madaamii waliin deemti madaamin dirqin qabdee fiddee salaachisaa turte dur ani musliimattee dhayitee miree maqaa musliima baafatte. Hin dhageenye. Dolchite dhugaa rabbii madaamii. Galgala dhuftee raajii miliyoon guyyaa masgiida salaataa ooltee. Osoo sidaaja sanirra hin ka'iin ishee ifaa wayita salaata jira teettee noora fitii bar aarii madaamin salaachifte. Baddee jirti amma bar. Dadhabdee badde na fakkaate. Natti fakkaata ta'e waa'ee karraa cufan ta'e hin beeku. Mas hin deebita kottu hin deebita. Si dawwalanii si baasani. Baate moo? Kiristaana biraa galchaati itti lallabame hin jiranii? Tala ol harkisi mee qabi yoo argite.
Ka ulfaayisummaa inni gaafadhu tala. Kan maan ulfaayisummaa? Har'a ka ulfaayisan beekuu barbaanna. Har'a hin deemnu mana kana. As bullee borullee akkanumatti madaa miila yoo si ajjeefte hin deemina bu'i. Hin deemu kan ulfaaye moo kan dhalate? Ulfuma san barra ulfisu waaqummaa qaba moo hin qabu? Ulfisu waaqummaa akka qabu sitti himu bar. Mee ayiman dhufanii afaanuma isaanii irraa dhageenna. Ulfisu waaqa nuun jennaan dubbiin baddeerti kalas. Har'a meeshaa wajjaan guurannee gargar galla. Waaqichi isa kamii jedhii gaafadhu waaqa ilmaa moo wanni ulfa sana keessa jiru waaqa ilmaa moo waaqa abbaatii jedhii gaafadhuun achi gaanii lakki abbaan hin dhalatu siin jedhu yoo waaqa abbaatedhani abbaan hin dhalataa wattaami. Ulfa sana namummaa isa sana keessa waaqayyummaan hin jiruu siin hin jedhan hin du'u malee hin jedhan. Har'a wajjaan baati kateennaaf tajaraa hin deeminatiif fagaatiin mana kana. Ol nu harkisa. Deebiin moo arganna ta'a. Namni waa keessan beeytan kottaa kam dubbiin jabaateera. Gaafii takkatti sana malee isinitti illee dheeressun ulfi sun achi booda ammoo tu abbaadha moo kachi keessa taa'e sun ilmaadha moo walumatti ulfi waaqaa hojjaan baaftanii har'a nagaa raftan yookaan isintu Yesuus hin dhiisee rafa yookaan wal gurree isintu qayyaana yookaan ammoo takbiir jedhaatuma. Gaafii kanaa kaasuun keessanii akka nuti itti lallabanne nama godhuudha. Akka namni waliin seenne godhuudha wanni kanaa kun. Maa kanan jaalatanii waan akkanaa kana? Ana la sodaatti beenterani gooftaa isheeti bari jalan ta'anii seensisi miliyoon. Yoo jedhu seente itti si deebisan fagaati. In seentu tuun as keessa jiru. Aangoon jararra sii kenname fakkaata. Bakka kutteerti kottaa itti gaafatamtuun teessan itti gaafatamtuun dhimma jireenya keessanii isinirraa kuttee jirti wanni sodaattan hin jiru. Nu amma warra keessa jiru warruma waa hubannoo xiqqoo xiqqoo qabu malee wanna jajjaba akka isinitti hin jabeessinu. Talaa hin dhabde nama lubbuu qabu. Namuma tokkoon dhabe kam jiraachuu miti qaqulutti jiru. Waan kana dhagaaniiti jal'isamoo akkan wanti isa. TikTok aadaa qabachuu. Dubbisimee kun nama tokko argatte. Mabiraatu. Wante sagalee keenya teeppiin nu bante moo?